Assalamu alaikum akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisa Oromoo alhamdulillah naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maras naga'u. Egaa daawwattootaan kiyya barumsarraa kana keessatti waan inni isin barsiisu haala miseejii tokko yeroo namni isin erge yookiin yeroo namni isin barreesse yeroo ergeen booda isin jalaa haquu hin dandeenye osoo isin hin ilaalin jechuudha isin gala. Miseejii san fedhu barbaadee arguu fedhummoo dongoree arguuti miseejii isinitti barraa'e san namni haala isin jalaa haquu ittiin dandeenye isin barsiisa jechuudha isin gala. Fakkeenyaaf WhatsApp isin arguu, email isiniif arguu, messenger isiniif arguu wantoota isin chaatii namaa walii barreessitan hundaan yeroo namni waa isin erge jechuudha. Haala namni waa isin erge suni isin jalaa miseejii ergesan jechuudha. Fedhu dongoraan arguuti fedhummoo itti yaadeetumaa waa arguuti. Nadaamee miseejii isinitti ergesan deebisee isin jalaa osoo isin argin haquu ittiin dandeenyeen isin barsiisa jechuudha isin gala. Egaa daawwattootaan kiyya warroonni YouTube channel kiyyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa YouTube channel keenya subscribe godhachuun dagatanaadha. Yeroo subscribe gootan barumsa hanga raadhaa isin darbe argachuudhaaf YouTube channel keenya jala seenuudhaan barumsa adda addaa argachuu ni dandeessanii. Barumsi keenya yoo isinitti tole video keenya like godhachuun dagatanaadha. Akkasuma barumsi keenya yeroodhaan yeroo asirratti gallakkifnee notificationin mobaayila keessan irratti akka isin dhufu yookiin Tawali directly akan notification sini dhufu jechuudha. Mallattoo bilbilaa san kilik godhuudhaan ol kajjattu irratti tuqachuun dagatinaadha. Akkasumas barumsi keenya yoo isinitti tole video keenya like gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha. Gaafii garagaraadhaa qabaatan komentii jalatti nu barreessadha. Egaa gamnumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura video keetiin afaan turaan hordofaa isiniin jaa. Hayyee daawwattootaan kiyyaa egaa aappiidha kan gadi buufattanii aappichi gadi buufachuudhaaf pilaastorii keessan keessanii galtanii. Achi booda bakka seerchii kanarratti jechuudha aanisiin messenger jettanii inni barreessan jechuudha inni kana jechuudha isin galee egaa ani buufadhee waan qabuuf oopinuma irratti dha'ee isinitti agarsiisa yeroo gadi buufatan oopin irratti kilik ni gootanii yeroo irratti kilik gootan haala kanaa fuula kana isinii bana jechuudha I agree to ka jedhu kana raayitii itti ni gootanii achi booda continue kilik gootanii ammallee step lamaffaadhaa enable formation ka jedhu kana kilik ni gootanii ammallee allow kilik gootanii ammallee step sadaffaadhaa continue kilik gootanii egaa haala kanaan fuula kana isinii bana jechuudha isinii galee haala kun argaa jirtan kanaan jechuudha isinii galee appilikeeshinii mobaayila keessanirraa qabdan haala kanaan hunda isinii fide jechuudha isinii galee egaa amma asirratti jechuudha waan hubachuu qabdan jechuudha asirratti jechuudha appilikeeshinii namaa miseejii itti walii ergitan yookiin itti walii barreessan hunda raayitii irratti guutuu jechuudha fakkeenya isinii galee kan akka teelegiraamaa kanneen akka waatsaappii miseenjera instagiraama yoo qabaatan jechuudha waan mobaayila keessanirraa qabdan jechuudha waan namaan itti walii barreessan hunda jechuudha fakkeenyaaf jibu waatsaappii kana ammallee iimoo iimoo barbaadu egaa iimoon kii kanoo kana jechuudha achi booda jechuudha haala kanaan yeroo raayitii irratti guutan jechuudha appilikeeshinii barbaadan appilikeeshinii namaan itti walii barreessan hunda yeroo raayitii irratti guutan jechuudha continue kilik gootan jechuudha isin galee egaa haala kanaan yeroo continue kilik gootan jechuudha appilikeeshinii silatti irratti raayitii gootan hunda asirratti isinii dhufa jechuudha kun akkuma asirratti agartan telegram whatsapp messenger instagram whatsapp ammallee imoodha jechuudha isinii galee amma jechuudha namni jechuudha yeroo asirratti miseejii naa barreessu yookiin waa naa erge jechuudha fedha dongoree haa erguuti fedhu immoo itti yaadeetu haa ergu jechuudha isinii galee yaada saadaa deebi'ee yoo jijjiire jechuudha haquu hin danda'u jechuudha isinii galee yoo haqellee namnichi achi haqa jeetuma yaada jechuudha isinii gala garuu yoo haqellee miseejiin namni sun isinii erge yookiin namni sun isin jala haqe asitti jira jechuudha asitti argatu jechuudha isinii galee all messages ka jedhu kanarratti kilik gootanii Tawali asirraan tartiibaa isiniif fide jechuudha garuu asirratti waan namni naa barreessu waan hin jirreef asitti qullaa fide jechuudha isinii galee miseejiin haga ammatti naa barraa'e waan hin jirreef qullaa fide jechuudha garuu osoo miseejiin naa barraa'e jiraate jechuudha tartiibaan asirratti isiniif fide jechuudha kan waatsaappii kan telegiraamaa kan yaani wanta namni irratti asirratti isinii barreesse hunda waan namni haqe tahee waan namni hin haqin tahee jechuudha isinii galee yoo namni haqe asumatti argattan isinii galee yoo hin haqaminis asumatti argattan jechuudha isinii galee namni suni deebi'ee haquu hin danda'u jechuudha isinii galuu jiraame egaa faayidaan aappii kanaadha jechuudha kana qofaa miti jechuudha isinii galee faayidaan aappii kanaadha jechuudha namni akka online irratti isin agarra yoo barbaadan jechuudha miseejii namni isinii ergisan asumarraan galtanii ilaaluu dandeessu jechuudha isinii galee yeroo asirraan galtanii ilaaltan jechuudha nama san biratti miseejiin kun laallamee jira hin jedhuuni akkasumatti raayitii lama godheetuma taa'a jechuudha isinii galee yookiin namni sun online irraa sa'a akkanatti bahee hin agarsiisu jechuudha isinii galee yaani namni online irratti isin arguu hin danda'u jechuudha asuma seentanii garuu miseejii namni isin ergisan ilaaltanii jirtan jechuudha isin garee
Egaa daawwattootaan kiyyaa barumsa kiyya kanarraa asirratti raawwataa barumsa keenya yoo jaalattan viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatinaa barumsa birootiin haga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.